Appilikeeshinii tokkicha gara bilbila keenyatti gadi buusuu duwwaadhaan akkamitti akka afaanota garaagaraa bifa ajaa'ibaatiin fayyadamnuun isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf kiiboordiin kun afaan Amaariffaa barreessuu hin danda'u jechuudha. Afaan Amaariffaa hin qabu ofirraa. Afaan Amaariffaa ofirraa hin qabne kana akkamitti afaan Amaariffaatti adii goona dabalataanis immoo asumatti tiraansleetii akkamitti akka fayyadamnuun isinitti agarsiisa. Yeroo baay'ee tiraansleetiin jala kanatti salphaatti tiraansleet godhachuudhaaf otoo gara Googlii hin deemin yookiin gara Kiroomii hin deemin asuma kiiboordii bilbila keenyaa qofa fayyadamuudhaan afaanota garaagaraa afaan barbaannetti afaan Ingiliffaa gara Amaariffaa, Amaariffaa gara Oromiffaa, Oromiffaa gara Amaariffaa fi kanneen birootti salphaatti akkamitti akka kiiboordii keenya qofa fayyadamnee tiraansleet goonuun isinitti agarsiisa. Kana gochuudhaaf aappii tokkicha qofa fayyadamtu aappii kana fayyadameetan isinitti agarsiisa. Sisan garmaatti hordofuudhaan sirriitti irraa baradhaa isin jala viidiyoo kana laayik gochuu walii keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Hanga garmaatti hordoftan salphaatti bilbila keessan gara diishinarii yookiin immoo waan afaan hedduu tiraansleet isinii gochuu danda'utti salphaatti jijjiirrattu kiiboordii afaan Amaariffaafis immoo asirratti hidhachuu dandeessu jechuudha warri isin barbaachisu. Kallattumaan gara viidiyootti waliin dabarru. Jalqaba irratti kana gochuudhaaf gara pileestoorii deemneti appilikeeshinii wajjin hin buusna. Pileestoorii bilbila keessanii keessa seentanii yookiin pileestoorii irratti kilikii gootanii pileestoorii kilikii gootanii bakka sarchii irra dhaquuna yookiin immoo iddoo sarchiitu kanatti kilikii gochuudhaan bakka sarchii kana keessatti Gboard jettanii barreessitu. Bakka kanatti Gboard jennee barreessina. Gboard jennee barreessina. Gboard jettanii gaafa isaasitti barreessitanii appilikeeshinii Gboard jedhu isiniif fida yookiin immoo Google Keyboard kan jedhu isiniif fida jechuudha. Kun appilikeeshinii argaa jirtan kan sariin irra jiru firiidhaan asuma pileestoorii keessan irraa argattu jechuudha. Kanaan booda appilikeeshinii kana irra kilikii gochuudhaan installii godhattu jechuudha. Namoonni hin buufanne ni buufattu. Warri buufattan immoo update isiniin jira. Update gootu jechuudha salphaatti. Storage xiqqaa waan qabatuuf salphumatti daddafee update yookiin update isinii ta'a yookiin immoo download isinii ta'a jechuudha. Akkuma argitan kana. Kana qofa buufachuudhaan bilbila keenya akka tiraansleetarii adda addaatti fayyadamuu dandeenya akka barbaannetti. Gaafa nuti Oromiffaan barreessinu inni immoo Amaariffaan nu barreessa jechuudha. Kiiboordii bilbila keenyaa qofa fayyadamuudhaan jechuudha. Kanaan booda kana erga buufattaniin booda install edda gootaniin booda openii gootu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan kiyya install gochaa jira yookiin immoo buusaa jira jechuudha. Dursa akka gaariitti waan itti fayyadameef ani immoo isin barsiisuufaan irraa dileetii godhe. Kanaaf isin appilikeeshinii kana qofaa buufachuudhaan bilbila keessanii afaan kamiyyuu tiraansleetii gootanii fayyadamuu dandeessu. Dabalataanis immoo kiiboordii bilbila keessanii irratti afaan Amaariffaa adii gootu jechuudha. Kun akkananii akka amma argaa jirtan kana kan kiyya amma afaan Amaariffaa ofirraa hin qabu hedduu nama rakkisa. Afaan Amaariffaa barreessuu yoo barbaade gonkumaa afaan Amaariffaa ofirraa hin qabu akka argitan kan afaan Oromiffaa duwwaadha. Kun akkamitti afaan Amaariffaa afaanota garaagaraatti jijjiiruu dandeenya. Akkasumas immoo aayikanii tiraansleetarii adda addaa akkamitti jalatti aadee akka godhanuun salphaatti isinitti agarsiisa. Appilikeeshinichi bu'ee waan jiruuf gara appilikeeshinii kana deemeen openii goonee gara keessaa seenna. Edda kanatti appilikeeshinii buuftaniin booda yookiin appilikeeshiniin akkanatti bifa kanaan edda bu'ee open isiniin jedheen booda keessaa baanee gara bilbila keenyaa Settingii bilbila keenyaa seenna. Settingii bilbila keessanii karaalee adda addaatiin seenuu dandeessu jechuudha. Settingii bilbila keenyaa kana keessa seenneti waan sirreessinu ana duukaa sirreessitu. Settingii irratti kilikii gootanii gara keessaa akkuma seennan bakka sarchiitti yookiin bakka sarchii kan hin jiru kanatti iddoo sarchiitti keyboard jenneeti sarchi goona. Akkanatti keyboard jettanii sarchii gootu yookiin keyboard jennee barreessina jechuudha. Gaafa isin keyboard jettanii barreessitan ofuma isaatii yeroo itti godhee isiniif fida jechuudha. Keyboardii default keyboard kan jedhu isiniif fida. Iddoo akka kanatti isinii fidee booda akkanatti fidee asitti keyboard list and default jedha. Iddoo kanatti kilikii gootu yookiin immoo general management kan jedhu irra kilikii gootu. Namoonni isa kana arganne kan isin argattan general management kan jedhu kan argattu. General management kanatti kilikii gooneeti gara keessaa seenna. Gara iddoo keyboard list and default jettu kana yookiin immoo default keyboard kan jedhu yoo bilbila keessan irra jiraate default keyboard irratti kilikii goona. Isarratti kilikii gootanii akkanatti dhuftanii jala kana iddoo Gboard jettu kana openii goona jechuudha. Ishii kana banaa goona. Kani kana banaa gootanii asitti okay jettuuni. Akkanatti edda Gboardiin kun fuuldura isaa banaa ta'een booda amma iddoo default keyboard jedhu kanatti kilikii goona. Default keyboard iddoo kanatti kilikii goona. Default keyboard irratti kilikii gootanii eessara keenya iddoo Gboard iddootu kanarra keewwattu. Fakkeenyaaf asitti Gboard kan jiru kanarra kaayitan jira jechuudha. Gboard irraa akka kanatti edda keenyaan booda yookiin immoo bakka Gboard kanatti kilikii gootu. Yoo asii kilikii isinii ta'uu dide gubbaa kanarraa kilikii taasistu jechuudha. Kanaaf bakka Gboard kanatti kilikii al takkicha goona. Edda kanatti kilikii gootaniin booda edda kilikii gooniin booda add keyboard kan jedhutu jira. Add keyboard kan jedhu kana irra kilikii gooneet
iddoo sarchii kana dhufnee Amaarik kan jedhu filannaa fakkeenya kun Amaarinyaan as jira afaan Oromootis Amaarik jettanii yoo afaan Ingiliffaatiin barreessitan salphaatti isinii fida jechuudha. Bakka sarchii kanatti yoo barbaachisaa ta'e Amaarik jennee barreessinaa jechuudha akka kanatti. Gaafa isin Amaarik jettanii kanatti barreessitan akka kanatti Amaarinyaa jedhee fidaa irra kilikii goone takka kanatti irra kilikii gooneen booda dhufnee jila isaatii danii goonaa jechuudha. Jila kana danii goonee akka kanatti aadii irratti nu ta'een booda jila kana dhufnee dan jennaan. Dan jenneeni kanatti xumureen booda gara duubaa baakii goonaa jechuudha. Gara duubaa baakii goona. Asirrattis yoo goone yookiin immoo isa jalqabaa default irrattis yoo goone jiboordi irra kaawwachuu qabnaa jechuudha hunduma isaayyuu. Edda kanatti gooneen booda gara duubaa goonee deebinee cheekii gochuu dandeenya jechuudha salphaatti. Gara duubatti baakii goonee cheekii haa goonu. Gara duubatti deebinee cheekii gaafa goonu amma as gaafa irra deddeebinee as xunnu amma afaanota adda addaa nuuf fidaa jechuudha. Afaanota garaagaraa nuuf fida. Afaan Amaariffaa, Ingiliffaa fi Amaariffaa maaltii laangujii nuuf fida jechuudha. Bakkuma boordi kanarra kilikii gaafa goonu salphaatti gara duubatti nu deebisaa gara fuulduraatti akka barbaannetti afaan barbaannetti nu jijjiiruu danda'a jechuudha. Salphaatti afaan Amaariffaa itti aadii godhachuudhaaf yookiin afaan Amaariffaa bilbilli gaafa nu barreessuu didu kanatti appilikeeshinii tokkitti kana qofaa fayyadamuudhaan afaanota adda addaa itti aadii godhachuu dandeenya. Yoo afaan Oromiffaarras kaa'uu barbaanne asuma gadi harkisnee afaan Oromiffaarra kaa'uu dandeenya. Yoo afaan Ingiliffaarras kaa'uu barbaanne idduma kanatti kilikii goone afaan Ingiliffaarras kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf akka kanatti salphaatti afaanota adda addaa itti hidhachuu yookiin immoo afaanota adda addaa salphaatti fayyadamuu dandeenya. Akka kanatti itti gargaaramuudhaan afaan barbaadan irra kaawwachuu dandeessu itti fayyadama. Yaada fi gaafii qabdan koomentii irratti nuuf qooda. Akkasumas kana wal qabatee wanti isiniif hin galle yoo jiraate immoo karaa keessaa nu dubbisa. Yaada keessan koomentii irra kaa'aa, laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Namoonni haaraan sabskiraayib gochuudhaan maatii keessatti dabalamaa isin jira. Yeroo biraa barnoota biraa isin qabadhee dhufa. Nagaan naaf tura. Yoo wanti kun isiniif hin galle sirriitti naaf ibsaa akka gaariittan suuta isin barsiisa. Nagaan naa tura yeroo gaarii iddoo biraatti wal agarra. Dabalataan asitti kan inni isinitti agarsiisuu barbaadu tiraansleetarii adda addaa fayyadamuudhaaf yookiin immoo afaanota adda addaa tiraansleet gochuudhaaf bakka waan tuqaa arfur fakkaatu kanarra kilikii goona. Kanarra kilikii gaafa goonu jala isaa wantoota adda addaatu jira. Amma qarqara garanaa kana tiraansleet jedhee googilii kan qabutu jira. Achirra kilikii gaafa gootan detect language jedhee asitti immoo afaan Ingiliffaatiin kaa'ee jira jechuudha. Otoo nuti afaan Amaariffaa Ingiliffaa Oromifaatiin akkanatti akkam jirta jennee barreessine inni immoo kun kanatti how are you doing jedheeti gubbanatti nu barreessa jechuudha afaan Oromiffaatiin. Dabalataanis immoo asirra kilikii gochuudhaan afaan Amaariffaarra yoo keessan isa kana kallattumaan afaan Amaariffaatti isiniif jijjiira jechuudha. Afaan barbaadan kallattiin tiraansileet gochuu yoo barbaadan afaan sana koppii gootanii asitti fidanii peestii yoo gootan salphaatti gara afaan barbaadeetti isin jijjiiruu danda'a. Akka kanatti tiraansileetarii illee salphaadhaan tiraansileetarii adda addaa asii fayyadamuu dandeessu isin jedha. Viidiyoon irraa barnoonni irraa isin qabdee dhufe kana fakkaata. Yaada fi gaafii qabdan koomentii irra kaa'a. Nagaan naa tura kanatti itti fayyadama. Akkasumas liinkii appilikeeshinii kana yoo barbaadan Telegram chaanaalii furtuu app irraa argattu. Yeroo gaarii viidiyoo biraatti wal agarra. Nagaatti.